Years, hope never dies out. A whisper in their hearts keeps them going. Oromian, freedom is so close I can almost catch it out the skies, hold it close to my heart and cherish it for all eternity. But all that changes when my eyes open wide and reality sinks in. For those of you who don't know, I'm from Ethiopia, but that doesn't make me Ethiopian, just 1 out of 70 that occupied the land. I'm Oromo by heart and blood. Oromia is where my ancestors claimed. Don't bother checking maps and history. They've been erased out of the books and only left in memory. Once we were united, stood together and took over empires, a peaceful nation that knew how to take care of their own. The power shifted when the unity was distraught. Just look at us now. Instead of one nation, we got Waraoli, Waragadi, Khajitu, Khamirga, Waraka. How can we expect to be liberated when half the battle is within? In the battle, we take over. In the past, we took over the Abyssinian Empire, held our heads high and ruled, but our strength was our demise. The only way we can expect freedom is to look past our differences and stick together like our ancestors did. Don't let what your forefathers worked for be lost in time. And Yorabije, Oromia shall be freed again, but only if you let it. Kenya heddu duristahe amma akka bilisomnu infedan gonkuma dinan Kenya heddu duristahe amma akka bilisomnu infedan gonkuma jallifne yoteenye akka dursobama ammas nuti achuuf isaan qophaa'uma Nukasa ya ilman Oromo nukasa Kabrumsan unidem bukane hitisa Birakubuna idosa Kajitan marawaray sa fininsa Wanino barsifte dinannu firomu butti jallate senam bara dibba wanino barsifte dinannu firomu butti jallate uf bakka bu'eetti daranu waywata ifnu dagachiise barnu galaafata Nukasa ya ilman Oromo nukasa Kabrumsan umidem bukane hitisa Birakubuna idosa Kajirtan marawaray sa fininsa
gambarite dugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooti har'a gambarite dugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooti. Hi everybody. Walaloti mudura si biyyato Oromia yanti. Ya biyyato siade numan dhufa yoo rabbi jee ya Oromia handura ummata miliyoona 40 as keessa jiraata beeka qarooma kan gabrummaan gadi qabe bilisummaa argachuuf hedduu tattaaffii godhe bilisummaa argachuuf hedduu tattaaffii godhe miidhaa adda addaa hedduu sirratti oofanii Oromia si jibbisuuf hedduu tattaaffatanii yaa ummata Oromoo yaa lammii koo of booda hin deebinu diinaaf mirga hin laannu qabsaa'aan kufaa qabsoon ummata Oromoo yoomiyyuu itti fufaa tana beekaan keenya hedduu nurraa eegama tana beekaan keenya hedduu nurraa eegama nu ummanni Oromoo tokkoof tokko taanee kaayyoo keenya guutuuf yoo wal bira dhaabbanne rabbii wajjiin numaaf guutamtii waan nuti kaaneef rabbii wajjiin numaaf guutamtii waan nuti kaaneef dammaqaa ka'aa maaliif gadi jenna yeroon keenya amma mataa ol qabanna tan durattuu nu geessi gadi qabannaan diinaa osoo biyya qabnu irra jiraachuu dadhabne osoo afaan qabnu roorroon biyya baafte biyyarraa baqachuu kan biyyatti hafnees beela mudachuu gatiin lubbuu keenyaa teeffitti madaalame namaan gadi taanee namummaa dhabne har'aas akkasuma nuti cooraa hin qabnu yaa ummata keenya dammaqaa haa kaanu namaan wal qixxaachuuf nutis haa falmannu usnee tattaa'u miti garuma hundaanuu kan qawwee hidhatees rasaasa qabatee kan barumsa qabus qalama fudhatee dubartii fi dhiiraan hundumtuu hirmaatee rabbii wajjiin numaaf guutamti waan nuti kaaneef nutis yoo kaane hin dhabnu bilisummaa nutis yoo kaane hin dhabnu bilisummaa.